Kabajaan ayyaana irreechaa kan hora Finfinnee fi hora Arsadii fulbaana 23-24 bara 2013 kan kabajamu ta'uu gumiin abbootii gadaa Oromoo beeksisee jira. Sababa vaayirasii koronaaf jecha namoonni hedduminaan walitti dhufuun kan hin kabajamne ta'uu fi namoota muraasaan akka ta'u ibsameera. Muktaar Jamaal gabaasa guutuu qaba. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa hardhaa Adaamaa hoteela tokkummaatitti kenneen akka beeksisetti guyyaan kabaja ayyaana irreechaa kan malkaa Finfinneetiif malkaa hora Harsadii gaafa fulbaana 23 fi 24 wal faana borumtaadhaan akka kabajamu beeksisaniitiin jiru. Haalli kabaja ayyaana irreechaa baranaa yeroo vaayirasiin koronaa addunyaa raasaatiin jirutti kan kabajamu ta'uunsaa ni ulfaachisa kan jedhan dura ta'an gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaandoo adeemsota haala kabajni ayyaanaa kun itti raawwatullee ibsaniitiin jiru. Malkaafiitti dhibaafatee, malkaafii muudatee, malkaafiitti irreenfatee Oromoo hundi isaatu akka guyyaa isa irreeffatu. Ka guyyaa isaallee murtaa'eera. Guyyaa isaa gaafa 23, gaafa 24ti. Gaafi 23 ka Finfinneeti. Gaafi 24 ka Bushoottuuti. Akkasi guyyaa isaa murtaa'eera. Nami hundumti isaatu diqqaan guddaan Oromoon dalli arfan jiru duutii dhaga'ee guyyaan sun guyyaa jiraatii nami murtaa'e nami hagaa asit dhufee irreenfata. Kuunowwan bakkuma fi dur jirutti sababa dhukkubaa kana sababeeffatee namuu addee jirutti akka biiroo fayyaa nuun jette fayyaa keessa eegaa nuun jettetti walirraa hiidhnee walirraa faffagaannee adduma jirrutti akka irreenfannu akkana isiniin jedhaa. Qaamoleen hawaasaa guutuu Oromiyaa bakka garaagaraa irraa gama malkaa irreechaa kanneen dhufaniitiin irreeffatanis baay'inaan walitti balaa koronaa vaayirasiitiif akka hin saaxilamne jecha bakka jiranitti haala malkaa fi ardaa isaaniitti kabajan irrattillee kan hojjetamu ta'uu abbaa gadaa Jiloomaandoo dubbataniitiin jiru. Kabaja ayyaana irreechaa irratti hanga namootaa hanqisuu malee irreecha gootumaan guututti hambisuun hin danda'amu kan jedhan barreessaan gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa kana dhaamanii jiru. Dhibeen koronaa kun addunyaa mara dararee jira. Ayyaanonni gugurdoon addunyaarratti hafanii jiranii. Ayyaanonni gugurdoon hafan biyya keenya keessatti illee akkasumatti ayyaanonni hedduu hafee jira. Haa ta'u malee immoo irreessi kun immoo uumamaa wal qabata. Uumama jechaan yoo ganni darbee waarratee ifatti ba'aa deeman yoo kan facaafatan namaa gahe yoo malkaan olitti ceesifte yoo biyyi wal arge yoo gara bacaqii gannaatirraa gara booqatitti gara qarruutitti darban uumamaa wal qabata. Irreessi Oromoo kuni akkaataa uumamnaa wal qabatuun hafuun hin danda'amu. Irreessi hafuun hin danda'amu. Kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii irratti kabajamuun wal qabate ardoolee jilaa 8 guutuu Oromiyaa kanaan dura turan dabalatee ardaa jiraa sagleessoo kan Wallootirraa namoonni bakka bu'aniitiin dhufanii kan irreeffatan akka ta'ellee himan abbaan gadaa Goobana Hoolaa kanneen ardaalee jilaa 9 kanneen irraa dhufan sirna isaaniitii fi odaa isaanii kan bakka bu'an yoo ta'u hawaasni naannoo akkaataa bakka jireenya isaatiin ammoo ardaalee jilaatii fi malkaalee irreechaa hundarratti kan irreeffatu akka ta'e ibsameetiin jira.